keessanii nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkuma beekamu waan hundaanuu hawaasummaa nageenya fi akkasumas immoo misooma diinagdee wal qabatee kan deemudha jechaadha. Siyaasa qofa keessaa hambisu jechaadha. Hawaasummaan maal innidha? Hawaasni tokko hawaasni gamanas jidduu keessas jiru walummaa isaa qabaachuu qaba, quba wal qabaachuu qaba, tokko ta'uu qaba jechaadha. Kanaafu nus hawaasummaadhaan, sabummaadhaan, sabboonummaadhaan warreen wal keessaa qabnu hundi keenyayyuu hiddi keenya tokko ta'uu qaba jechaadha. Ijji keenya, qaroon keenya wallaaluu qaba. Gurri keenyas wal bira jiraachuu qaba. Sababni isaatis wal malee wal hin qabnu. Wal malee waan biraas hin qabnu. Wal malees nama biraa hin qabnu. Kanaaf hundi keenya waliif dhaga'uu qabna, walii mirmachuu qabna, sagalee walii ta'uu qabna. Bakka jirru hundatti of eeggachaa, waliis eeggachaa deemuu qabna. Yeroon kun yeroo tanaan dura baroolee tanaan dura turan caalmaa qormaata guddaan yeroo ammaa kana saba keenya irratti, nurratti, uummata Oromooti irratti diggisii addaa diggifachaa diinni qancaraan, diinni dullooman yeroo ammaa ammayyummaadhaan daa'imman ofii leenjisee kan nurratti dabarse sirni sookanneeffannaan yookaan diina sirna uummata Oromoo qofaan utuu hin ta'in uummata sabaaf sablammoolee 87 Itoophiyaadha martu isaa rirriitaa lafaa wal qixxeechee darbe. Amma sabni lafa rirriitamee lafaa wal fakkaate sun lafa keessaa ba'ee yoo luka tokkoon dhaabbatu luka lamaan akka hin dhaabbanneef luka takkitti ittiin dhaabbate san jalatti muruuf fiigaa waan jiruuf dargaggeessi keenya qeerroon qarreen suubboon lubni aayyuun keenya bakka jirrutti dammaqiinsa godhachuu qabna, waliin dhaabbachuu qabna. Ekeleen shororkeessaadha, ekeleen kakaasaadha, ekeleen nama siyaasaati, ekeleen badaadha, ekeleen hamaadha, ekeleen paartii sanii, ekeleen paartii kana kan jedhamu gonguma saba Oromoo keessaa yeroo ammaa kanatti gab jechuu qaba. Yeroo itti gad dhaabbachuu qabnudha. Sababni isaa yeroon ammaa kun yeroo itti harka wal qabannu malee yeroo itti harka walitti qabnu miti waan ta'eef dhaabachuu qabna. Sababni isaa hoggaa eeggatanii karri kaabaa kun rakkoo guddaa saba Oromoo, saba Walloo, ijoollee warqituuti irratti rakkoo guddaa ga'anii jira hoggaadhaan. Fakkeenyaaf barreen gaddaas yeroodhuma toora Ramadaan kanatti kan lolli akkasanii lolli suukanneessan Birgeedii Minilik han jedhamu keessa sirritti Birgeediin Minilik dhaqee saba keenya, saba Oromoo humni addaa Birgeedii Minilik waan dareeran qote bulaa saba Oromoo kamiseet irratti rakkisaa kan turee fi qalaa kan tureef akkuma miila darbe dabarsuu danda'e harka mureefaa bosona keessatti gatuu kan danda'e waan ilmoo namaa hin goone akkuma matakkalii irratti ilmoo namaa barana gubanii xabbafatanii nyaatanii hagatanii kan hin beekne xabbasanii bira darbanii waan ilmoo namaati irratti waan Liibiyaa irratti jibbaa turre. Liibiyaa irratti tanaan dura namni 32 akkamitti jilbiifamee qalame jennee hiriira tokkummaadhaan saba Itoophiyaatiin tokkummaadhaan masqala addabaabayii Finfinnee irratti hiriira bahee ture. Uummanni Oromoodha, uummanni Itoophiyaa martu. Garuu sabni tokko yoo bakka tokkotti xabbafamu, yoo ibiddaan waaddamu, akka boqqollootitti, akka tumaalicha re'eetitti aruustoo ta'u qalqalloo keessaa baafatan yoo qalqalloo godhan ilmoo namaa namni tokkorree sagalee ta'uu hin dandeenye. Agartanii yaa uummata Oromoo, dhageessanii yaa uummata Oromoo, Oromoof kan jiru Oromoo qofa ta'uu kaa'isan akka beektaniin barbaada. Oromoof kan jiru Oromoo qofaadha. Warreen afaan Oromoo lapheen alagaa Oromoo, warreen afaan Oromoo dhiigni ishii diina Oromoo kan taate baay'een ishii bakka hundattiyyuu uummata Oromiyaa kanaa fi uummata Oromoo bakka lamatti addaan qooduun nutti taphachaa jira. Ammas ajandaa nuun qocanii jiru. Ajandaan kun kubbaa gurguddaan kara naannoo Amaaraatitti kan naannoodhuma isaanii kara naannoo Kaabatitti kan darbatamee ture 2011 kubbaan harka lama irratti darbatame kubbaan lamaanuu goolii itti galtee turte. Kubbaan kara Oromiyaatittis darbatamte kubbaa lama turte kubbaan tokko foornaan jala dabarte mana keenya hin seenne. Oromiyaatti garuu gadi darbatamtee turte. Oromiyaa keessatti kubbaan kuftee tafte kan calqaba marsaa lammaffaadha
kubbaan gubbaadha gadi darbatamtu mana Oromoo kan seente. Maal inni kubbaan kun hojjettan kubbaan siyaasaa warra siyaasaatiif hin gala. Ani nama siyaasati moti garuu kubbaan kun dhumuu didee jira. Kubbaan ammas oomishamee qophaa'ee jira. Kubbaan amma jiru Oromiyaa irraa waan Oromoo irraa darbeef kara kibbaatti ce'ee jira. Yeroo ammaa kana kubbaa guddaan kibba ummata sabaaf sablammoolee kibbaa keessa jira. Fakkeenyaaf Arba Mincii yoo fudhattan Baaldaraas Finfinnee keessa darbee bahee Arba Mincii irra jira. Kubbaa taphachaa jira. Maal gochaa jiraadha? Kubbaan takkaa darbatamne kan hin beekne kara kibbaatitti ture. Har'a amma kibba irratti gadi darbatamaa jira. Kibba keessa hin jira. Amma Oromiyaa jidduutti cuunfachuuf Oromoo jidduutti cuunfuudhaaf sirni nafxanya sirni suukanneessan darbe dullooman sun sirni qancarri sirni goggogaa qaaccisu sirni nama nyaatee yuusni oduun yuusin nama nyaatu sirni adii uffatee ilmaan nama lafarraa daguugaa ture amma deebi'ee bifa ammayyaa ta'een dhufee jira. Suufii uffatee dhufee jira. Suufii uffatee dhufee jira. Yaa ummata dammaqa. Yaa ummata dammaqi. Yaa ummata wal bubbutuu dhiisi. Yaa ummata walitti deebi. Yaa ummata mataa walitti qabadhu. Yaa dargaggeessa tokko ta'i. Duuti bara baraan duuti ji'a ji'arraan mana Oromootitti diggisii godhachuu hin qabdu. Dhaabatuu qaba. Paartiin eenyumaatiyyuu ummata Oromootiif paartiin eenyumaatiyyuu adoolojii ilaalcha sammuu namoota keessaa walitti dhufeeti malee paartiin eenyumaatiyyuu ummata Oromoo kan dhuume miti. Oromummaan kan biraati, paartummaan kan biraati. Paartii akka paartiitti itti deema. Paartii hammayyeessu. Sammuun ummata Oromoo sammuu addaati. Gooftaa Yesuus Kiristoositti dhaansee namni amma Oromoo sammuu qabu hin jiru lafa kanarratti. Wannan Oromoo ta'eef oduu hin ta'in namni amma Oromoo sammuun isaa bal'isee yaaduuf jaalala qabu hin jiru. Hojii waaqaa han hojjetu lafa kanarratti ummata Oromooti. Oromiyaadha. Kanaaf duubatti deebinee sirna gadaatiin haa laallu. Gaaddisa tokkummaa ummata Oromoo haa godhan. Akka joobiraa haa kaanu. Akka joobiraa tasaa haa kaanu. Akka joobirri afarfatee oodulloom boolla keessa seenee dhokata. Guyyaa 35 boolla keessa dhokatee ciisa. Dulluma ofirraa afarfata. Inni harcaasa dulluma hagoogaa in ka'a. Dulluma ofirraa urgufee erga ka'ee booda joobira san joobirri dursu hin jiru. Kanaaf akka joobiraatti ka'uu qabna. Akka joobiraatti ta'uu jabaanne joobirri surbubbutaa miti du'aa nyaatu. Joobirri culullee miti cuucii nyaatu. Joobirri nyaacha bishaan keessaa hin fudhata. Joobirri jawwee fuudhee rarraasa. Joobirri jabaadha. Akka joobiraa haa taanu. Kanaaf sabni Oromoo jabaannee cimnee yoo kaane malee yoo tokko taane malee ekeleen bosonaa ekeleen magaalaa ekeleen masharraa mootummaati ekeleen naannoorraa ekeleen godinaa ekeleen aanarraa ekeleen mana amantaati ekeleen waarshi ekeleen afooshaadhaa ekeleen asi kan jedhu dhiisne gaaddisa tokkummaa sirna gadaatiin walitti haa dhufnu. Nu haa ga'u. Please nu haa ga'u. An keessas jiru rakkachaa jirra. An alas jiru rakkachaa jirra. Kan kibba jiru rakkachaa jira. An lixa jiru rakkachaa jira. An kaaba jiru rakkachaa jira. Maaloo walaa laallu. Maaloo walaa hubannu. Maaloo wal jalaa haa deebinu. Walaa dhaggeeffannu. Duumechi nutti dhufaa jiru kun nutti haa mul'atu maaloo. Inni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatti mul'ate isinitti isaa mul'atu. Inni nutti mul'ate mee isinitti isaa mul'atu.
Isinitti oduu mul'atiin hafe jechuuf himatu nuti. Oduma agartanuu garuu akka agarree ta'aa jirtu argaa. Argituun keessan maaliif isa banamtee ilaalte san hojiirra maa oolchuu dadhabdan? Na shakkee amma. Reef sodaachaa jirra. Ijaaramni keenya cimuu qaba. Dargaggeessi keenya daangaa aga daangatti miseensa waldaa dargaggoota caffee ta'es hin ta'inis kan ta'es kan hin taanes harka walaa qaban bakka jirrutti ijaarama. Hidhata barbaachisaa ta'e haa hidhan. Hidhata hidhachuu kan dadhabdan hidhata kara ittiin hidhannu kan dhabne yoo ta'e walaa mari'an walaa gorfan. Bulchiisni naannoo Oromiyaatis bulchiisni nageenyi naannoo Oromiyaatis gaachana sirnaa jedhame kana adda nu haa baasu. Gaachanni sirna Oromiyaadha yookaan gaachinni sirna Oromiyaa keessa jiru makamakoodha. Keellaa hunda irratti kan jiru hundu Oromiffan dubbatu. Ansa akka ta'u hundu Oromoo miti. Gaachana sirnaa uummata hidhachiisa jedhamee jira. Labsiinis baheefii jira. Sirriidha. Hin hidhachiisna. Hidhachiisuu nurraan hin calqabamne duris hidhachiisuu fi hidhachuu otoo hin ta'inaan nutti ulfaate mootummaa abbaa hirreetiin nutti ulfaateetu beeku. Meeshaan nu heeyyamamu miti uleen nu heeyyamamuuyyu. Meeshaa akka wal hidhachiisnus akka hidhannuufis heeyyamuu keessaniif galata guddaa qabdu. Deeggarsi barbaachisaa ta'e nuuf ta'uu isaatiifis waadaa nu galtassan hojiirra nu oolchitu taanan galata guddaa qabdu. Garuu qamadiinii fi gaggabsaan wal makee jira Oromiyaa keessatti gaachana sirnaa adda nuu baasa. Gaachanni sirna Oromoo ta'uu qaba. Gaachanni sirna gadaa Oromoo ta'uu qaba. Tokko lammaffaadha. Gaachanni sirna siyaasa tokkootu ergan taane erga gaachana sirna gadaa Oromoo yookaan gaachana sirna Oromoo ta'ee lamaan keessaa tokko irratti erga kufe inni kan biraa kan nuyi gaafannu akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti kan gaafannu kan biraa gaachana sirnaa keessa warri gamaa nutti aadatu warri faannoo kun hin jiru. Gaachana sirnaa keessa jiru. Warri faannoo finxaaleeyyiin gamaa gaachana sirnaa keessa jiru. Fakkeenyaaf balbala kibba lixa Shawaat irratti hoggaa baan sablammooleetu nu sakatta'a. Sablammooleetu sakatta'a. Oo sakatta'an naamusan qaban. Oo sakatta'an konkolaataa Oromoodha kan ta'e Oromummaa kee beeknan konkolaataa sakatta'amuu hin qabne konkolaataa VIP tirre Oromummaa kee beeknan gaggargalchaniif sakatta'u. Kunis dhiibbaa tokko. Gaachana sirnaatti dubbachuun rakkisaadha waan ta'ameef. Poolisiin dhaabbatis gaachana sirnaa dhagaa malee sin dhaga'u Oromummaa keetiif yaa Oromoo. Yaa qaama inni ilaallatu dhaga'i. Kuni sirrii miti. Kanaaf gaachana sirnaa balbala ba'aati irratti kan jirus gaachanni sirnaa sakatta'isa irratti nuufaa sirratu haa calalamu. Gaachanni sirnaa Oromiyaa keessa jiru ijoollee Oromoo qofa taanan uummanni Oromoo hin hidhachiisa. Anarraa kaasee ani hidhachuun dhiisa malee nan hidhachiisa dabarsee gaachana sirnaa. Dhuguma taanan nan hidhachiisa. Isa nan hidhadhu nan hidhachiisa. Garuu gaachanni sirnaa kun adda nu haa ba'u. Maqaa gaachana sirnaatiin faannoo ofirratti hidhachiisuuf an deema. Maqaa gaachana sirnaatiin dargaggoo zarmaadhaa ofirratti hidhachiisuuf an deema. Warra dabuubiidha. Guraagdota warra zarmaadhaa ofirratti hidhachiisuuf an deema. Gaachana sirnaatiin maqaa gaachana sirnaatiin ejjettoon reewayyaa warreen baay'ee dargaggeessa gaammoo ta'an ofirratti hidhachiisa. Oduu dargaggeessa gaammoo oduu hin hidhachiisin iyyuu tanaan dura billaadhaan albeedhaan akkam nu goggoran hin beekne. Ergamtummaa warra naftanyaa raawwatu. Lummuuxii kaawwatanii nurra yaa'u. Aadaa mataa isaanii dhiisanii aadaa ormaa jala jiru. Isaan faan hidhachiisaayi.
Kanaaf adda nu haa ba'u. Gaachanni sirna adda ba'ee nuu beekame taanan deebisee immoo nu yaa mari'amne. Dhimma gaachana sirnaatti irratti maaliif nu mariisisuu dadhaban? Qaamni milaallatu. Koomishinii gaachana sirnaattis nu mariisisuu qaba. Koomishiniin koomishina poolisiitis nu mariisisuu qaba. Jarri akkamitti mari'atuu nuyi maaliif hin mari'anne? Maaliif itti hin oofna? Maa gandummaadhaan dhoksaadhaan wal mariisisna? Maa hoteelatti dhoksaadhaan wal yaamtanii wal mariisistu? Karraan wal qooddee nageenyuma walooti farree karraan wal qooddee siyaasa wal qooddee qawwee wal qooddee gosaa wal qooddee mari'achaa hin dandeessaa yaa ramana. Hin dandeessu yaa namana. Bayachi keessaa kun siin taatu. Kuni obbidoodhaafis hin taane. Kuni ODP darbee irrattis rakkisaadhuma ta'aa ture. Wichimbiriin sun hin dhaabbanne ammas. Badhaadhinni ammas kana sirreessuu qabdu. Badhaadhinni keenya. Zaakti keenya. Garuu sirreeffama teeknika kana sirreessaadha. Iccitii keessoo keessanii kana sirreessaadha. Iccitiin isiniif malee nutti iccitii mati iccitiin isin naasoftan. Iccitiin isin naasoftan oduu achuma keessa jirtanuu alas hin ba'a. Ummata bira jira. Nu bira jira. Nan dhagaa, nan beeka, nan arga. Hojiidhaanis hin argama. Jechaanis hin dhaga'ama. Walis hin beekna. Waltajjiin keessan nutti alagaa ta'u malee hojiin keessan nutti alagaa miti. Nu dhiibanis, nu dhiibinanis hojii keessan inuma agarra. Nus inuma hojjanna. Karaa haqaatiin. Kanaaf qoqqoodumsa addaan hoteela gurguddaa keenya filattanii deemsistan kana dhoksaadhaan dargaggoo liigii qofa jettanii mariisistan. Bulchiinsi magaalaa Finfinneetis dargaggoo liigii kutaa magaalaa tokko irraa dargaggoo liigii Oromoo ta'an nama 2 nama 3 fidaa jettanii kutaa magaalolee 11 irraa walitti baastan aanolee irraa walitti baastan nama tokko. Ekelee fi ekeleetu mariisisaa. Maqaa dhaa'uun barbaadu. Guyyaas dhaa'uun barbaadu. Hoteelicha isinii tuquu nan danda'a. Mariin ilillii irratti tanaan duras gootan. Maal dhuuntoota isaan sun? Kabajamtuun kantiibaa keenya hin deeggarraa hin jaalanna. Kabajamoo Gitaachoo Baalchatis hin jaalanna hin kabajna. Garuu akkaataan ijaartanii jirtan kun ijaarama moofaadhaa irra darbaadhaa duubatti deebi'aa of laala. Sirrii keessanii miti kan deemtan jirtan. Badhaadhinni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jirtu hankutaa magaalaa hundarra jiru teeker. Sirrii miti yeroo mara jara jala kaattu sin ijaarama irratti hin diigdu. Ijaarama diiguuf fiigdu jara jala hin kaattu. Jarri halkanii guyyaa ijaara. Ibsa kanaa wal qabachiisee waan tokkoon isinii himee darba. Dhalataan Amaaraa tokko magaalaa Finfinnee keessatti nama 500 of jalatti ijaaruu akka qabu labsamee jira. Labsatanii jiru. Nama 500. Nama 500 of jalatti ijaaree bilbila nama 500 namni tokkichi qabatee akka hoogganuudha wal ijaaraa kan jiran. Qaxanaa tokko isaati irratti wal ijaaranii jiru. Nama 500 nii fi tokko jechaadha. Nuyi tokko 5dhaan ijaaramaa turre jarri tokko 500 ijaaramanii jiru. Keenya kan ijaaramuma waldaa dargaggoota caffee kanaayyuu takka 5tti maxxansitu takka kaafootti maxxansitu hunda keessaa hin jirru eessuma nu geessitu. Eessa nu geessitu ka? Isin bakkeetti haftanii nu garuu jirra. Gaggeessitoota obbidoo tortoraadhuma duratti san baattanii deemtanii eecha akka geessan rabbi kun nutti haa mul'isu. Xannacha wodafanii operaasiyoonii godhan malee xannachi babal'ateen naqarsa ta'a. Naqarsi immoo kokkee jala tolgara. Dhoosee ajjeesa. Badhaadhinni magaalaa Finfinnee keessa jiru, badhaadhinni uummata Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru oduu namuu isan tuqin ofiin of fudhee of ajjeesuu jira. Kanarraa of deebisaadhaa.
sirrii motii of kennaadha. Saba keessanitti nutti of kennaadha. Of ta'aadha. Orma taatanii eessayyuu hin geechanii. Rakkisaa keessa jirtu. Garaa bal'anneetti tanaan dura filannoo irrattis isin deeggarre, isin gargaarre, akka mo'attanii dabartan isin goone. Akkaataa ittiin filannoon darbameef hojjetame sirriitti teeknikaa immoo warri na beektani wanni hojjenne sun hin beektu. Garuu isan halkanii guyyaa sa'aa 48 ala bullee isin filachiisne har'a eenyutu irra gulufaa jira. Isuma eengaddaa gochaa jirtu waan ta'eef amma kaa obsa fixachuuf deemna waan ta'eef kana waajiraaleen badhaadhinaa gadhaabbadhaa laaladha. Amma yoomitti nu sodaachuun ta'a. Sirrii geessanii moti kan itti jirtan dubbiin kun lafee qabdi beekadha. Dubbiin kun lafee qabdi beekadha. Dargaggeessa 10,000 baannee cal jennee horii isinitti fakkaatin nuti isin beekna. Siyaasa keessaa harka hin qabnu haa jennu malee siyaasa mataa keenya ideoloojii keenya hin qabna. Yeroof garuu isin deeggaruun dirqama ta'eeti isin deeggarra. Dirqama. Filannoo hin qabnu. Filannoo hin qabnu isin deeggaruu. Garuu immoo isin qeeqna. Rakkoo keessan isinitti himna. Dhageechuu dhagayeech dhagahuu baannaan gurraa coomtan taanan coomni gurra keessanii keessatti aduu cobe adagaa qabdu. Hin kuftu. Hin machooftu. Coomni gurraa oo alatti gadi yaa'e malee coomni gurraa oo keessatti gadi yaa'e ija balleecha nama. Operaasiyoon hin fayyitu. Alartii dhaqxee taraqsiistee hin qulqullooftu. Coomni gurraa ija balleecha keessatti gadi cumnaan. Gurri isin coome coomni gurra keessanii immoo gadi cobuu didee ol cobuu malee dhaggeeffachuu diddanii balbala bannaa jennaan banuu diddanii qollofattanii fiffiigdu mandararra. Achi guurtuu asii guurtuu ispoonsara jettuu maal jettuu kadhattanii ormaaf kennaa jirtu. Ormi immoo waliin kadhata walitti guura shugguxii tokko tokko turkii tokko tokko bitaa jira ummaasaa fi waliif bitata. Isin ispoonsara guurtanii ormaaf laattu. Gara bal'ummaan keessan amma yoomitti? Amma yoomitti? Haati hattuun ilmoo namantu. Isin immoo nu amanuu daddan. Jarri waan isin hin amanneef isin immoo namantan. Jidduu keessatti isin humtuyyuu rakkoo keessa galtanii jirtu. Rakkoo kana keessaa kara tokkotti citaa. Jarri sammuun isaanii yoomumaayyuu hin qulqullaa'u. Ilmoo namaa gurri yoo coome bareeda. Ani isaanii sammuu coome. Coomni sammuu isaanii waliif malee namaa yaadan biyyaaf hin yaadan. Injifannoo marsaa lammaffaa injifannoo dursaa qeerroo saaman. Injifannoo lammaffaa muummicha ministeeraa saaman. Isinoo bulchiisni magaalichaa maal eegdaa? Bulchiisni magaalaa Finfinnee maal eegaa? Ijaaramni sabaaf sablammooleetti miti sabnumti warra kaabaa kun finxaaleeyyiin nuftee giyoon hoteelattoo hin gadda walgeechee walgahii taa'anii deeman ministeerii isaanii uffatanii walii gahanii taa'anii deeman maal eegaa federaalisii maal eegaa mootummaa federaalaa waajjirri badhaadhina federaalaattis maal eegaa waajjirri badhaadhina magaalaa Finfinneettis maal eegaa Baardaaritti hin baranne asitti dhufanii ogeeyyoonitti wal gahan maal eegu Hilton hoteelattoo wal gahan maal eegu Finfinneetti calqabneet Finfinneetti finnaan suni Oromoon laallatu jaruma laallata. Finfinneetti waraana calqabna Finfinneetti finnaa inni Finfinneetti fi inni raayyaat fi inni waldiyaadha inni walqaayittas qadeedha. Kuni sadeen calqabaa fi dhuma Amaara ta'a jedhanii jarri hoggaa aadatan isin maal gootuu? Eessatti nu ijaartan dhuftanii naan mari'attanii jirtu dhuftanii nuun mari'attanii jirtu jaarmaalee matii nuyi. Moonu maalitti nu laalaa jirtu? Kana warri badhaadhinaa sirriitti ilaala. Kan biraa kaafaa oofan. Kaafawwanis hin jirtan sochiirra hin jirtan eessa akka jirtan hin beektu. Har'as wal shakkaatuma jirtu. Oromoo hunda hin qaarmessina. Oromoo hundaa qabadhaa. Oromoo miseensota badhaadhinaatis qabadhaa. Oromoo ta'e martuu isaatiyyuu qabadhaa addan baasinaa.
qomoo isaan lakkaa'inaa foon irraa lakkaa'uun horii qalaniiti. Hundaa qabadhaa. Hin qoollifattu warri kaafa'ootis hin qoollifattu hin qoollifatina. Maaliif hin banne balbala keessan? Maaliif of hin banne? Maaliif xoominaan hin socho'an? Eenyu sodaattu? Maal sodaattu? Maaliif iftoominaan hin ibsine adoolojii keessan? Maaliif iftoominaan gad hin baane? Maal hin dubbisu? Maaliif hin deeggaramne isin? Dargaggeessa maan ijaarre? Wanna keessan hunda miidiyaatti gadi baasaa oduu hin ta'in maaliif hin ijaarre? Keessa keessan maa walitti hin dhufne maan ijaaramne? Anjaraa yeroo ammaa kanatti morkaa fi bulchiisa kan jedhamu hin jiru. Hunduu tokkuma ida'amanii jiru. Wal ta'anii jiru. Akkuma kabajamoo fi jaalatamuun baay'ee jaalannu. Adda dureen qabsoo jijjiirama kanaa kan ta'e too qeerroo fi qarree hoogganaa kan ture Jawaar Mohaammed tanaan dura kan jechaa ture jechattafi hin goone meeshaa qabnan jedhina tokko kan qabdan dhokfadha lama mootummaan immoo hin hiiksisini sadi warri immoo ogummaa meeshaa dhokaasaa qabdan warra ogummaa hin qabne beeksisa afur warri beektan immoo akka beektanitti qabadhaa ittiin of hin jajinaa gadi baateen dhokaasin walaawwaladhu zayitii kee obaafadhu jechaa ture gorsaa ture eenyu gurraa qaba kaafaa irratti ittaanaadhaan hoggaa seenu caalmatti ijaaramuu qaba karaa harka wayyaa jalaatiin ijaaramuu qaba kaafaawwan mataa isaatiin yeroo ammaa kanatti badhaadhina gargaaruu qaba teeknikaala gargaaruu qaba adda bilisummaattis gargaaruu qaba huma tokkoo keessan irraa adda baatanii waan nu fayyadan hin qabdan ofis waan fayyadan hin qabdan oromoos waan fayyadan hin qabdan oromiyaas waan fayyadan hin qabdan dhaaba keessanis waan fayyadan hin qabdan dhaaba keessanis biyya keessanis ummata keessanis ofis fayyaduudhaaf dura tokko ta'a walitti koottaa mataa godhadha adda dhuummadhaa waraana walloo irra jiru raayyaa ittisa biyyaa galchuu kana qofa hin ta'in tokkoof ummanni oromoo walloo martu mirgisaa akka eegamu adaraa jenna didame taanaan ummanni oromoo moti sabummaa isaati moti fincaan isaatu galaana didame taanaan akka galaanaa ummanni oromoo kun cal jechuun isaa baay'isuun isaa akkuma mallas jedhe waca warra kaabaa kanarra callisa uummata oromootitu natti ulfaataa jedhe callisa uummata oromoo kana muummichi ministeeraa keenyas of eeggachuu qabda sirriitti hubachuu qabda tuttuqii ilaali ummanni cal jedheen dubbatu amma iyyuu hin wacu nus hin wacnu sirriitti ilaaluu qabdu adaraayi salphina nun salphisina salphina dhibba keessaa dhibbaa nun salphisina salphina 45 salphannee jirra salphina 55tu ulfina irra jirra 45 irraa hir'isnu malee 55 kanarraa akka gadi hin hir'isne adaraan isiniin jedha sanirraan kanaaf miseensonni keenya martu jabaattanii bakka jirtanitti yeroo ammaa kanatti kara keessattinis haa ta'u kara gubbaatinis akka wal agarru bakka jirtanitti akka of eegdan odeeffannoo akka walii kenninu kara keessattinis gubbaadhanis ta'u walitti ergaa hin dabarsina qoqophaa'inni nageenya keenya waa'ee diinagdee kan haasofnu nageenya irra dhaabbanneetu waan ta'eef hoo nageenyi jiraate diinagdee haasofna hoo diinagdeen jiraate immoo ittiin ofirraa rukun kanaaf hundi keenyayyuu jabaattanii cimtanii rakkoo jiru irratti waliin taanee waliin furree itti deemna galatooma jabaadhaa injifannoon kan uummata oromoo haa ta'u himimmaan keenya deebi'ee hin bu'ini himimmaan keenya walirratti arguu hin qabnu lapheen na bo'ee jira adaraan isiniin jedha adaraa galatooma.